naannoo Oromiyaatti bara bajataan hanga ammaatti indastiriiwwan 200 oomishatti akka galan taasifameera jedhan hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmad Idris. Magaalaa Adaamaatti daawwannaan bu'a qabeessummaa dhaabbilee investimentii maanufakcharingii dabaluu irratti xiyyeeffate taasifameera. Hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee akkasumas bakka bu'ootni baankii misooma Itoophiyaa daawwannicha irratti argamaniiru. Itti gaafatamtuu waajjira investimentii fi industirii magaalaa Adaamaa addee Asiyaa Isaa dhaabbileen investimentii maanufakcharingii 700 magaalattiitti argamu jedhan. Waliigala investimentii 1600 ol qabna akka magaalaa keenyatti. Kanneen keessaa warri damee maanufakcharingii irra jiran 700 ol lakkoofsi isaanii bara baraan murtee boordiin dabarsuun lakkoofsi isaanii dabalaa deema. Daataa hanga ammaatti qabnuun kana fakkaatu. Egaa industiriidhaan kunniin baroota darbanirraa kaasee haga ammaatti warri hojii keessa jiru warri kaan oomisha isaanii warri dabalanis jiru. Rakkoo garaagaraatiin rakkoo dhiyeessii faayinaansiitiin immoo warri sadarkaa barbaadame sanitti oomisha keessa hin galin jiru. Akkasuma piroojeektiin sadarkaa garaagaraatiin irra jiranis baay'eetu jiru. Kan oomisha hin jalqabinis kan jalqabuudhaaf karaarra jiran kan dhaabbilee faayinaansii wajjin walitti hidhamiinsa godhanii faayinaansii achi gallakkifuma san eeggataa jiranis jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee mul'ata magaalattii giddugala industirii taasisuu qabatame milkeessuuf hojjetamaa jira jedhan. Karooricha keessatti gahee olaanaa kan bahatu bu'a qabeessummaa dhaabbilee investimentii dabaluuf immoo hirmaannaa qooda fudhattootaan haala qabatamaa jiru adda baasuu fi kallattii kaa'uun daawwannichaan raawwatamuu eeraniiru. Akkuma beekamu magaalli Adaamaa ispeeshaal kan itti godhu industiriidha. Adaamaa giddugala industirii gochuuf tooftaalee gurguddoo qabannee deemaa jirru keessaa tokko investimentiiwwan jiran jajjabeessu, rakkoo isaan qabaniiku gara oomishaatti akka galan taasisu, gaafii lafaa dabalataa argatan barbaadan dabalataan kennuu fi hojii keessatti rakkoo isaan mudate hiikuu fi dhimmoota kana irratti xiyyeeffannee hojjennudha. Tooftaan inni lammaffaan isaan haaraa immoo Adaamaatti investi gochuu barbaadan lafa investimentiif oolu hojii gargaraatiif oolu qopheessuudhaan lafa kennuudha. Tooftaan inni sadaffaan immoo industirii xixiqqaan eegaluudha. Kooteeji industirii yookiin industirii godoo babal'isuudha jechuudha. Kana bu'uura godhachuudhaan har'a industiriiwwan gurguddaa magaalicha keessa jiran handoonne. Hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmad Idris sagantaa kanaan dhaabbilee bittaa maashinaaliizii baankii misooma Itoophiyaan raawwatamaniin hojiitti galanii fi hojiitti seenuuf ijaarsa xumuran daawwanneerra jedhan. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti investment piroojeektii haaraa baankii misooma Itoophiyaatiin maashinni galee fi tokko immoo piroojeektii isaaniitillee sponsora godhanii jechuun liqii kannanii fi hojiitti galan laaluudha ture. Laaluu ture gaa'inni seensi kan laalle keessa hagam takka operational ta'ee jira kan jedhu sirriitti ilaalle asirraa muuxannoo fudhannee kan biraa immoo piroojeektoota hedduutu as keessatti ijaaramanii jiranii warra as ijaaramaa jiran sana bifa kanaan akka operational ta'uu taasisuudha. Kana qofa osoo hin ta'in torbaan lama duraas akkasitti warra ijaarsarra jiran daawwanne torbaan lama dura ijaarsarra jiran daawwanne. Rakkoolee hojii babal'isuu fi kan biroo gama faayinaansii mudatan akka furamuuf hooggantoota baankichaa waliigalteerra gahamuu ibsan. Daawwanne akkasumatti dhiisuu qofa osoo hin ta'in maqaa jara sanii liistii fudhanne egaa liistii fudhanne booda Finfinneetti gallee jara sana waltajjii waamne. Waltajjii kophaa keenya qofa osoo hin ta'in pirezidaantii baankii misooma Itoophiyaa Dr. Mabeetii wajjin biroo isitti waltajjii waliin gaggeessine. Egaa waliin gaggeessine booda ciminoota baankichi hojjetan akka gaariitti biriif gooneefii jirra. Amma immoo waan baankicharraa barbaannu abbootiin qabeenyaa waan baankicharraa barbaadan akka gaariitti qabsiifne irratti waliigalleerra. Kana waliigaluudhaan warra maashina barbaadan maashina akka galchaniif warra immoo maashina baay'ee huuyitee gurguddaa barbaadan piroojeektuma guutuutti itti fuudhanii piroojeektii qabachuudhaan maashina galchanii akka hojii jalqaban
waliigalleerraa kana ta'uudhaan piroojeektii gurguddaa keessattuu Adulaalaa keessatti kanatti ijaaramanii ijaarsi isaanii xumuran kana fi gara bokkuu shananiitti faaktaroota gurguddaa ijaaramanii magaalonni xumuraman kana operational goona jennee sirriitti deemaa jirra jechuudha. Sosochii raawwatameenis bara bajataa kan hanga ammaatti dhaabbileen 200 oomishatti galuu himaniiru. Kanumaanis oomisha silaa alaa galu doolaara walakkaa biliyoonaa bakka buusuu fi miliyoona 100 fi miliyoona 9 kan alatti ergamerraa argamuu eeraniiru. Gamma more than $109 million industirii oomisha alatti ergamerraa argachuu dandeenya jirra. Almost $500 million takkii mirti biyya keessatti kan oomishnee jirra. Kanaafuu bara kana yoo xiqqaate biliyoona 1 doolaara alatti ergamerraa ni arganna jennee karoora baafnee jirra. Almost 2 billion wantoota biyya keessatti oomishamu kan silaa alaa galu biyya keessa bakka buufna jennee karoora baafnee jirra. Kanaaf immoo maanta trade ni hanga ammaa jiruun kan irra jirru gaariidha jennee ilaaluu dandeenya.